Amma haala kanaan bareechamee qophaa'ee jira. Kun ilaalaan siniin jedha. Daraa keessan immoo like, share, subscribe akka hin daganne. Yaa'u aadaa biyya keenyaan ta'iin malee akka aadaa isaaniitti hin bareeda hin jaalatu. Kana fakkaatan isiniin jedha. Haala kanaan bareedeera. Like, share, subscribe godha. Hadaraa bukkee godha. Baddaa isiniin jedha. Nagaan isiniif haa ta'u. Lafa nagaa tura. Hayyeen jaalatamtoota kiyyaa nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyoo ani jira gooftaa kottaa tolu akkam isin nagaa keessanii jirtu har'a waan ta'e isinii qabadheen dhufee jira. Har'a nyaata aadaa Saa'ud Arabiyaa mataa yookiin immoo mataa hoolaa akkamitti akka hojjetan isin argisiisa. Mataan hoolaa biyya kanatti kunoo akkasumatti gubateetiin immoo gogaansa irraan kaafamu. Isa gubate cilaattii isaa irraa miicaa akkasumas immoo afaan ishii kanallee gargar bantaa jechuudha. Kunoo kanallee gargar bantee keessa isaan addafta malee qulqulleessita malee luktillee kunoo akkasumattiin lukti hoolaallee innaa hani kunoo kanammoo hin beektu garaachaa fi xeeriidha. Keessi isaa miicamee bareedeeti kunoo akkasittiin itti xaxamaa garaachi. Xeeriin garaachatti kukkutamee akkasitti marama. Kun immoo yaa'uun beektu foon gumaa gurguddaadha. As immoo qullubbiitu jira. As immoo timaatimiitu jira. As immoo qaaraa qorraadha. Kuni lamaan immoo qaaraa biyya keenyaati. Yoo kutan hin jaalatani warri biyya kana akkasumatti duudaatu danfa. As qimamii noormaaliidha. Kunis qimamiidha. Kun immoo kaamonii daakuudha. Kun immoo habbasoota yookiin immoo abasuuda gurraacha. As immoo sunqoo fireedha. Kun immoo loomii asoota loomii gurraacha jedhama. Asis qurunfulli qarafaa firee isaati. As immoo ashabootu jira. Innaa akka itti hojjennu immoo isin argisiisa na hordofaa. Yoo isinitti tole immoo like, share hin dagatinaa daraa keessan na jajjabeessaa isiniin jedha. Gara hojii isaatti galla. Amma kunoo bishaan biriddistiitti ho'isee kaawwadheen jira. Amma durseetumanii ala tuula kunoo mataa keessa buusaa jechuudha. Mataa keessa kaa'ee asumaan dabal darbee kunoo luka keessa buusee jechuudha. Innaa itti aansee immoo foon gumaasaa keessa buusa. Kunoo hunda isaa keessa buusee. Amma immoo fireeshis kunoo isa kanan itti naqadha. Akka aadaa anatti fakkaata waansa innaa asumaan immoo darbee kunoo as ilaala. Kunuutti naqadha. Ixaansee ammallee kunoo itti naqee na hordofaa ammallee kunoo kuusaa hin beektu jedhee yaada. Kuusaa fi dinnicha kuusaan illee biyya keenya hin jiru. Yaa'u dinnichillee biyya keenya waan jiru'a. Innillee akkanumatti gurguddateetu itti namaa jechuudha. Kunoo hunduma isaa egaa akkasitti itti naqeeti. Qimaqimii keenyallee irra keessatti kunoo qimamiin illee kunoo akkasumatti irra keessatti itti namaa jechuudha. Argitanii ijoo hojiin akkasittiin biqaatii qaba hojiin biyya kana kunoo kana fakkaataa. Homaa tokkollee godhamu amma hin qollofama. Tochoosuu hin barbaachisu. Isaan akkanumatti gaditti dirgim goggodhameet isan booda ofuma isaa haqee dafqee hin busheessa waan ta'eef hin gala ofuma isaa. Kunoo akkasitti homaa tokkollee kabraa wanta dabalatu tokkollee hin qabu. Deebiseetiin nan qadaadaa jechuun hin qollofama. Hin beektu hin qollofama akkasittiin. Akkasitti kuni egaa qollofameeti booddee immoo ruuzii adiin ejjetamee jechuudha. Ruuzii adiin ejjetameetu
ruuziin adiin herga ejjetameetiin akka itti nyaatamu yookiin immoo umasaasnan isin argisiisaa. Daraa keessa like share immoo subscribe immoo hin dagatiinaa. Jalleewwan kiyyaa yeroo hundumaa na jajjabeessaa. Kinoo amma baneen jira. Xumura isaa ilaallaa walumaanii waan inni fakkaatu haala kanaan silaala. Kun amma bahee bishaatee jira waan ta'eefi baheetiin ruuziitti ta'uu malee hin hafne. Ruuziis immoo kunoo asitti jedheen jira. Ruuziinis kana fakkaataa, kunis kana fakkaataa. Umasaa immoo isin argisiisa. Na hordofaa isiniin jedha ammallee. Amma kunoo xumura'ee jira silaala. Kunoo xumuree jira, ruuzii kos xumuree jira. Hanga umaatti na hordofaa isiniin jedha jaalleewwan kiyya. Ishee gugurraatti kan ammoo yaa'u hin beektu jedhee yaada, qaaraadha. Aadaa biyya Arabaa isin argisiisaa akka ittiin hojjetamu. Hundi keessa warri yaa'u reefu biyya Arabaa ufuu barbaadan yookiin immoo warri kontiraata jirtan dirqama keessanii hojjechuun nyaata. Ani jennee jira jedhee yaadu dirqama hojjettu. Yoo dhibee yoo kontiraata miti ta'e fedhii keessaniidha. Kontiraata ta'e immoo dirqama isin hojjechiisu waan hin barbaadan YouTube irraa ilaalanii kootu akkasittiin hojjedhu jedhanii si hojjechiisu bakka maal gootare. Kuniin gurraatti waraqaa bara. Kunoo haala kanaan akkasitti bareechitaniitu geessituu fi dhimman qaban isaanii hojjechuu fidii malee dhimmasee hin qabanii. Dadhabuu baattee beektee beekuu baattee giddiidha. Amma egaa ruuzii koo akkasitti godhadhee foon kana baasonii keessa kaa'uun ummaa xaaxaadha kayyaa durbooche nan gargaartanii dhuftanii. Yoo barbaadan lukas, yoo barbaadan mataa, waanuma ani isinii goone jira amma meejo. Waanuma ani isiniif hin goone jira. Egaa sinitti meera kanaan durmayyuu dubartiin biyya Arabaa ogeettiidha jedheetaniini yaa'u har'ammoo irra deebi'ee isinitti himuu kan dhufe malee. Egaa amma akkas gooneetiin immoo kunoo kan ammoo maaraqii kan ammoo deebisneetiin wanti itti naqna baadiyyaatti jechuudha. Kunoo isa maaraqii isaa kan ammoo hin dhugu yaa'u hin beektu. Kunoo akkasittiin immoo asitti naqxu jechuudha. Inni nyaanatti fakkaata waansa. Hin dhugama kun. Hunda isaa itti naqee ka'ee isin argisiisa. Amma haala kanaan bareechame qophaa'ee jira. Kunoo laalaan isiniin jedha. Daraa keessan immoo like, share, subscribe akka hin daganne. Yaa'u aadaa biyya keenyaan ta'iin malee akka aadaa isaaniitti hin bareeda hin jaalatu. Kana fakkaatan isiniin jedha. Haala kanaan bareedeera. Like, share, subscribe godhaa. Hadaraa bukkee godhaa badhaa isiniin jedha. Nagaan isiniif haa ta'u. Lafa nagaa tura.